yuunivarsiitiin qabu keessaa tokko qonna ammayyaatiin sadarkaa biyyaatiif Afrikaatti beekamu kan jechuun mul'ata yuunivarsiitiin qabu keessaa tokkodha. Hojiiwwan kanaaf kanarratti hojiiwwan meegaa piroojeektii gurguddaa ta'an sagal hojii keessa kan jiran immoo 8 wayii hojii qabatamaatti galanii 8 hojii keessa kan jiran diizaayinii godhamanii tokko qorannoodhaan lama tajaajila hawaasaa kennuudhaan sadii University dhaabbilee gara fuulduraatti self-sufficiency. University of danda'ee karaan ittiin bahuu danda'u strateejii mootummaan kaa'ee deemaa jiru bajeta kanaan independensummaa irratti bahuu danda'uu fi bajeta of danda'ellee karaan ittiin bahuu danda'u kan irratti boonu piroojeektiiwwan 80 qorataman hojiitti galanii jiru. Piroojeektiiwwan 80 jedhaman kuni pilaarii 8tiin hojjetamaa jiranii sanniin kana keessaa tokko haala qabatama naannootiin oomishni jiru irratti siidaar piroojeektiidha. Siidaar pirooppii irratti hojjetamaa jirutu jira. Dimmisummaa inni siidaar pirooppii boqqolloon jiranii jireen kana sandeen jiranii ruuziin jiranii eeriyaa sana irratti warreen jiranitti piroojeektiiwwan gurguddaa jedhamanii hojjetamaa jiranidha jechuudha. San immoo achi keessatti namoonni mishaan wal qabatu hojii maaltu hojjetamaa jira jedhamu hundi isin argattan jiraata. Gama biraatiin hojiiwwan hortikaalcharal pirooppii irratti lixa Oromiyaa kana keessatti immoo hortikaalchariin inisheetiiviin mootummaan hojjetaa jiru wajjin xiyyeeffannaa sanaaf kennamu barbaachisu wajjin haalli qabatama jiru wajjin immoo kirooppiiwwan hortikaalcharii ta'an kanneen akka muuzii barbaree jireen kanaan wal qabatan irratti immoo hojiin bal'aansaa hojjetamaa jira. Jira kana irratti piroojeektiiwwan guddaa waggoota 5 guutuu isaan hojjetamanii hawaasatti illee gadi bu'uudhaaf as keessatti hojjetamaa jiran keessaa tokko hortikaalchariidha. Piroojeektiin kan biraa research of danda'anii kan qabanuu fi vermi compost yeroo ammaa kana oomisha xaa'ootii wal qabsiisee biyyeedhaan wal qabsiisee qaala'insa sana hojii wal qabsiisee wanneen kana bakka buusuu kan danda'u yeroo ammaa kana xaa'oo uumamaa oomishuun immoo bifoota kanaan duraatu irraa yeroo ammaa kana haala ammayyaatiin immoo vermi compost production piroojeektii tokko danda'ee kan hojjetamaa jirudha. Inni kan biraa piroojeektii narsariidha. Gibbii keessatti narsarii biqilaa as fakkeetti oomishamee ofuma keenyaa baay'isnee ofuma keenyaa asitti dhaabnee ofuma keenyaa qonnaan bulaatti barsiisuudhaaf akka turutti narsarii saayitii yookaan immoo bakki itti oomisha biqilaalee garaagaraa hunda isaanii ta'an avokaadoos, muuziis, paappaayyaas ofuma keessaa bakka itti oomishnu kun piroojeektii dandeetee kan hojjetamaa jirudha. Inni kan biraa piroojeektii laavistook fiid. Laavistook fiidiin kun yeroo ammaa kana haalli qabatamu jiruuni nyaanni horii qaala'insa itti adeemaa jiru wajjin wal qabsiisee piroojeektii kana of danda'ee karaa kamiin piroojeektii laavistookii karaa ittiin deeggaruu danda'uun of danda'ee fiidii irratti piroojeektii hojjetamaa jiru hin jira. Kan biraa piroojeektii bootaanikal gaarden biqilaalee garaagaraa naannoo keenya jiran godinaalee kana keessatti kan hojjetamaa jiranii kan madaa jiran jiranii kan faayidaa garaagaraa qaban jiranii kan fayyaa irratti faayidaa qaban jiranii kan qorichummaaf qaban jiranii jireen kun karaa ittiin riizervi ta'anii yuunivarsiitii keessatti turanii bifa agarsiisaa fi faayidaa isaaniis dabalatee ta'uun kaayyoon piroojeektoota gurguddaa kana hundeessuu barbaachiseef maalii fi kaayyoon jirsa kee jiru keessaa immoo xiqqaan gabaabinaan maal fakkaata kan jedhu gaafa siif kaasu rakkoowwan qorannoo kanaan dura hojjetamanii jedhan baay'een isaanii hojjetamanii jedhan gara lafatti jijjiiramanii piraktikaal ta'anii lafatti arguudhaa fi hawaasaaf gadi bal'isuudhaaf rakkoo isaan qabatan irraa kaafamee qorannoo haala qabatama jiruun lafatti agarsiisuudhaaf jedhamee rakkoowwan qorannoo dhaatan keessaa iddoo baaburee yoo fudhatte sanyii boqqolloo argachuu hin dandeessu. Dhaabbata biraatu oomisha iddoo biraatii dhufaa sanyii kana bitachuuf qonnaan bulaan illee chaalenjii yookaan immoo rakkoo baay'ee isa qunnama. Kanaafuu rakkoo sana keessaa tokko rakkoo baay'ee sanyii kana yoo furuun kan danda'amu ta'ee jedha jechuudha kaasamee yeroo isin keessatti mana sanyii baay'ee kana jalqabee jira jechuudha. Baay'ee sanyii kun kan inni jalqabeedha. Dhaabbata biraatii wajjin agriibiitti yoo jalqabee ta'e waggoota ta'an keessatti immoo eeyyama dhuunfaasaa barsiisuu yuunivarsiitiin sarkan tabbaayitiin baay'ee qonnaan bulaa keenyaaf asumatti raabsuudhaaf kan inni